Yuunivarsiitii Finfinneedhaa mooraalee garaagaraa keessatti guyyaa kaleessaa filannoo pirezidaantii barattoota gaggeeffamaa ture wajjin wal qabachuudhaan barattoota Oromootii fi barattoota Amaaraa gidduutti akka malee miirri wal gaarrifannaa guddaa turuun dhagayamaa jiran kanarratti odeeffannoo qabna. Oduu keenya biraatiin ba'aa Oromiyaadhaa Harargee ba'aa aanaa Malkaa Balloo keessatti dargaggoota araddaalee hedduu irraa maqaa poolisii idilee taatan jechuudhaan gowwoomsuu kanneen didan ammoo humnaan waliin qabuudhaan leenjii waraanummaatii fi ergaa jiraachuun dhagayamaa jiran kanarrattis odeeffannoo qabna. Odeeffannuma miidhaa loltoota bilisiginnaatiin gahaa jiru kan biraatiin ammoo waraanni sirna bilisiginnaadhaan godina Arsii ba'aa Qeellam Wallaggaa fi Gujii Lixaa keessatti ilmaan Oromoo hedduu ajjeesuu akkasumas miidhaalee hangana hin jaamne uummatarratti raawwachuu kanuma itti fufan ta'uun dhagayamaa kan jiru irrattis odeeffannoo walitti qabanne harka qabna. Oduu biyya biraatiin ammoo waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti deemaa jiru sababeeffachuudhaan biyyoonni gamtaa Awurooppaadhaan zayita boba'aa Raashiyaa irraa galchuu dhiisuu irratti waliigaluu isaanii beeksisuun dhagayamaa jira. Kana irratti wanta gamtichi dubbate akkasumas sodaa gamtaa Awurooppaa keessatti biyyoonni hedduun qaban wajjin wal qabsise wanta bal'aa walitti qabannee dhiyaannee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin qabxiilee hangafoota oduu keenya sana keessa isaan muraasa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turachaa oduu saatanaa kan isinitti himu'an of beeksa baatiin. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube chaanalii keenya hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessuudhaaf laayik, koomentii, sheer godhaa jechaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Yuunivarsiitii Finfinnee dameelee garaagaraa keessatti filannoo pirezidaantii barattootaa jechuudhaan guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa ture wajjin wal qabachuudhaan wal gaarrifannaan barattoota Oromootii fi Amaaraa hedduutti dhalatee haala hamaadhaan deemaa turuun dhagayamaa jira. Barattoonni Oromoodhaa mooraalee Yuunivarsiitii Finfinnee garaagaraa irraa yaada isaanii miidiyaaf kennan akka jaanitti erga baatii lama dura barattoonni Oromoodhaa mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiiloo keessatti barattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin walitti bu'anii boodam wal shakkiin jiraachuu fi tasgabbiin dhabamuu irraa kan ka'e caasaa barattootaa ijaaruudhaa fi filannoo kana gaggeessuudhaa fi murteessuun bulchiinsa Yuunivarsiitiidha ibsani. Torbee darbee qabuudhaan qophiin filannoo gaggeessaa kan turan waggaa ta'u guyyaa kaleessaa caamsa 30/2022 irraa qabuudhaan barattoonni kolleejjii isaanii irraa nama tokko filatanii dabarsuudhaan jarri filaman ammoo nama tokko kan pirezidaantii barattoota Yuunivarsiitiidhaa akka filan adeemsi deemamaa turuu isaanii kan ibsan waggaa ta'u. Haa ta'u malee filannoo kanaan barattoonni Amaaraa saboota biraas amansiisuudhaaniif cinaa hiriirsanii barataa ilaalcha isaanii tarkaanfachiisuudhaa fi akka darbuuf irratti hojjechaa akka jiraniif barattoota Oromoo waliin akka malee wal gaarrifannaa hamaa keessa akka turantu himamam. Dubbii wal barbaaduu fi jechoota miira keessa nama galchan darbachaa akka jiran kan dubbatan barattoonni haala amma deemamaa jiru kanaan rakkoon filannoo kana booda dhalachuu danda'a sodaa jiru akka jiru himani. Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa 6 kiiloo keessatti erga walitti bu'iinsi barattoota Oromoo fi Amaaraa dhalatee booda eegdota moorichaa guutumatti warreen saba Amaaraa ta'anitti jijjiiruun bulchiinsa moorichaa gabaafamee kan ture hoggaa ta'u ammaas haala ammaan tana itti deemamaa jiraniin dhiibbaalee hedduu barattoota Oromoodhaa Yuunivarsiitii Finfinnee mooraalee garaagaraa keessa jiran irratti raawwachuudhaa fi kallattiilee adda addaatiin deemaa kan jiran hoggaa ta'u taateen ammaan tana rakkoo uumaa jiru kun gara boodaatti isa hamaa ta'uu danda'a yaaddoo jiru akka qaban barattoonni Oromoodhaa achi keessa jiran yaada isaanii miidiyaaf kennan irratti dubbatanii jirani. Oduu biraatiin ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aa aanaa Malkaa Balloo keessatti qeerroowwan Oromoo humnaa fi gowwoomsaadhaan poolisii Oromiyaa idilee taatu jechuudhaan leenjii waraanummaatti ergaa jiraachuun ifatti saaxilamee himamaa jira. Akka odeeffannoon aanaa san keessaa ba'aa jiru eerutti torbee darbee kaasanii qeerroowwan Oromoo hedduu gandoota baadiyyaa Onichaa irraa walitti qabuudhaan mindaa gaarii isiniif kafallaa akkasumas lola hin deemtanii poolisii idilee ta'uudhaan naannoo keessanitti deebitanii hojjettan gowwoomsa jedhuun akka walitti qabaa turani kan dhagayamaa jiru. Qeerroowwan gowwoomsa waraanaa fi dabballoota sirna bilisiginnaa idan ammoo humnaan qabuudhaan bakka adda addaatti guuraa turuu isaanii kan himamu hoggaa ta'u. Qeerroowwan kunniin gandoota akka Caffee Waltaa, Makkanniisaa, Tokkummaa, Jaalalam, Dhagayaa Balloo fi Araddaa Mul'isaa Haqaa irraa hedduminaan guuramuudhaan guyyaa 3 dura leenjii waraanaaf fe'amuu isaanii odeeffannoon ba'u kun ni addeessama.
murni maafiyaa biltsiginnaadhaa tasgabbii siyaasaa mareen qaamota dhimmi ilaallatu waliin ta'uu fiduu irraa lola ajandaa dursa godhatee hojjechaa jiruun har'allee barcuma siyaasaa isaa tiikfachuudhaaf daa'imman ilmaan Oromoodhaan gowwoomsaaf akkasumas kijiba adda addaa itti guuruudhaan kanneen kijiba isaa dhaggeeffatan humnaan walitti qabuudhaan gara mooraa leenjiitti qoraan ibiddaa godhachuudhaaf walitti qabaa jiraachuun ifatti beekamaa jira. Taaleen kun addamattuu ba'a Oromiyaadhaa aanota hedduu keessatti raawwatamaa kan jiran hoggaa ta'u akkuma gabaasa keenya kanaan duraa keessatti Harargee lixaa ana gubbaa qorichaa keessattis wanti wal fakkaataan raawwatamu isin biraan geenye bakkoota hedduu keessatti dhiibbaan kun kanuma itti fufe ta'uudha odeeffannoon ba'aa jiru kan eerumu. Kanuma wajjin wal qabatee qeerroowwan Harargee bahaa ana malka bal'oo akkasumas gubbaa qorichaarraa dhaamsaanii dabarsan ilmaan Oromoo wanta kana dursanii hubachuudhaan lola isa hin laallanne kanatti deemee qoraan ibidda jira kanaa ta'urraa akka if qusatu akkasumas uummanni Oromoodhaa maatiinis waan kana beekanii ilmaan isaanii akka tiisan dhaammachuun isaanii mul'atee jira. Odeeffannoo gama biraatiin waraanni sirna biltsiginnaa godina Arsii Bahaa Qeellama Wallaggaa fi Gujii Lixaa keessatti ilmaan Oromoo 5 ajjeesuun himamaa jira. Murni maafiyaa garee biltsiginnaa ilmaan Oromoo irratti duguggaatanii gaggeessuu itti fufee jiraachuun dhagahamaa kan jiru hoggaa ta'u haaluma kanaan caamsaa 29/2022 godina Qeellama Wallaggaa ona Hawwaa Galaan ganda Tuulamaa Caanqoo keessatti nama tokko ajjeesuudhaan nama 2 qabanii dhabamsiisuun himamaa jira. Waraanni sirna biltsiginnaa magaalaa Gabaaroobii irraa dheengadda guyyaa halkan toora sa'aatii 9 irratti seenuudhaan barii isaa nama nagayaa Muhammad Zeenii Nuuraa jedhamu ajjeesuudhaan nama 2 maqaan isaanii Mubaarak Battalii fi Guutaa Barraa jedhaman ammoo qabanii lafa isaan geessan hanga ammaa kan hin beekamne ta'utu eeramama. Odeeffannuma wal fakkaatuun kibba ba'a Oromiyaadhaa godina Arsii Bahaa ona Zuwaayii Dugdaa keessatti caamsaa 26/2022 ganama jaartii waggaa 60 aadde Mooshee Idoo Galatoo jedhaman osoo isheen mana cidhaa ganda Burqaa lammaffoo irraa gara ganda Bookkaatti osoo deemaa jirtu naannoo gaara Gaachanaa jedhamutti milishoonnii fi poolisoonni Oromiyaadhaa rasaasa harkaa qabaniin ajjeesuun himamaa jira. Nyaata waraana bilisummaa Oromootiif geestee deebi'aa jirta jechuudhaan manguddoo umriin isaanii waggaa 60 caale kanam erga ajjeesanii booda maatiin osoo hin sakattaa'isin akka awwaaluu fi osoo karaa deemanii du'an jechuudhaan dubbadhaa malee akka maqaa poolisii keenyaa hin xureessine jechuudhaan akeekkachiisa itti kennuunis eeramee jira. Haala kana keessatti reefki manguddoo kanam osoo rakkattuu guyyaa tokko buluudhaan jimmata darbe caamsaa 27/2022 awwaalamuu odeeffannoon bahu ni eerama. Waraanni sirna biltsiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatu jabeesse kun guyyaa caamsaa 28 Gujii Lixaa ona Bulee Horaadhaa ganda Maaxxeeleemmaa keessatti nama maqaan isaa Hassan Araarsoo Gammadaa jedhamu kan ajjeesan hoggaa ta'u onuma Bulee Horaa ganda Maaxxee Toomaa keessattis nama maqaan isaa Jiloo Mijuu Lolee akkasumas ganda Harxummee Leemmaattis nama maqaan isaa Dassaalany Ayyalaa Barreedhaa nama jedhamu waraanni sirna biltsiginnaadhaan uummata Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwachaa jiru ajjeesuu isaa oduun gabaasa naannicha irraa bahus ifatti kan mirkaneessu hoggaa ta'u haaluma kanaan Oromiyaa gololee hunda keessattuu loltoonni mootummaan bobbaase kun lammiilee nagaa irratti duguggaa sanyii banan kanuma jabeessanii itti fufan ta'uudha kan odeeffannoon ba'aa jiru mirkaneessu. Odeeffannoo biyya biraatiin waraana Raashiyaa fi Yuukireen wajjin wal qabsuudhaan biyyoonni gamtaa Awurooppaadhaa zayita boba'aa Raashiyaa irraa galchuu dhiisuu irratti walii galuu isaanii beeksisanii. Hoogganaan gamtaa Awurooppaadhaa EU karoora zayita boba'aa Raashiyaa irraa galchan harka 3 keessaa 2 ta'uu hir'isuudhaaf walii galanii jiranii. Zayita boba'aa biyyattii irraa galurraa dhorkaa kaa'uun kun hanqina kana qaqqabsiisuu ta'ullee dhiibbaa jiru walumaan danda'uudhaaf kun walii galamee jira kan jiran hoggaa ta'u ammatti mormii Haangaarii irraa mudate hordofee ujumooleen zayitaa boba'aan kun ittiin galuurraam dhiibbaa hin geessifne jam. Dursaan mana maree Awurooppaadhaan Chaarles Miisheel akka jaanetti waliigalteen kun madda maallaqa guddaa Raashiyaadhaa irraa dhiibbaa yookiin irraa kutuudhaaf jam. Tarkaanfiin kun qaama paakeejii qoqqobbii ji'a koraa Biraasiil irratti Tarkaanfiin kun qaama paakeejiiwwan qoqqobbii jaam kora Biraasiil irratti mirkanaa'ee biyyoonni gamtichaa 27 irratti waliigalanidha jam. Tarkaanfiin kun qaama paakeejiiwwan qoqqobbii jaam kora Biraasiil irratti mirkanaa'ee biyyoonni gamtichaa 27 irratti waliigalanidha jam. Miikeel akka jaanetim EU'n tarkaanfii miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu kan baankii Raashiyaa guddicha
Saayibarbaankii jaamuu fi tamsaasawwan oduu mootummaa gurguddoo sadii irratti xiyyeeffatees fudhachuu waliigalanii jiran. Biyyoonni miseensa EU kunniin waliigaltee zayita boba'aa Raashiyaa irraa galchuu dhiisuu irratti garaagarummaa guddaa isaan gidduu jiru hiikuudhaa fi falmii isaanii dheeraan kan isaanitti fudhate waggaa ta'u, biyya Hangaarii ammoo akkuma mormitetti haftee jirti. Waliigaltee bu'aa zayita Raashiyaa irraa galchuu argatan dhiisuudhaaf taasisan kana hordofee hujumoowwan zayitaa boba'aan gara EU galchan irratti yeroodhaaf kan turu qaranni ni kaa'am jechuudhaan riippoortaritti kan dubbatan Miikeel. Sababa kanaanis qoqqobbiin kun kallattiin zayita boba'aa Raashiyaan galaana irraan EUtti ergitu harka sadii keessaa lama miidhaa kan jiran hoggaa ta'u, haa ta'u malee akka pirezidaantiin Koomishinii Awurooppaadhaan Ursula von der Leyen jaanite immoo sadarkaan qoqqobbii kana caalaa bal'achuu mala. Sababiin isaa immoo Jarmanii fi Poolaand dhuma waggaa kanaa irraa kaasanii hujumoo ittiin zayita boba'aa Raashiyaa irraa galfatan dhaabuudhaaf jiru jaanii jirani. Kanaan booda Raashiyaadhaaf kan hafu parsantii 10 qofa kan isheen kibba darbustiin ergituudha waggaa jaaniin. Von der Leyen hujumoo Raashiyaan ittiin gara Hangaarii, Saalivookiyaa fi Rippaabilik Cheekitti ergitu eeruudhaani yaada zayita boba'aa Raashiyaa irraa galuurra qoqqobbii kaa'u kun ji'a tokko dura ture koomishinii gamtichaatiin kan dhiyaate ture. Haa ta'u malee mormii mudatee tureen keessumaa Hangaariin kan zayita boba'aadhaa ishee parsantii 65 ta'uu Raashiyaa irraa galfattu irraa mudateen mormiin itti mudatee ture. Biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne akka Siloovakiyaa fi Rippaabilik Cheekiin zayita Raashiyaa irraa galuu irratti waan hundaa'aniif yeroo dabalataa kan gaafatan waggaa ta'u, dabalataanis qaala'insa jireenyaa guutummaa Awurooppaa keessatti dhaga'amaa jirus miira wal makaa kan uume ta'uun ni mul'ata. Gatiin inerjii akka malee ol ka'uun isaa biyyoonni EU tokko diinagdee isaanii daran waan miidhuuf qoqqobbii kana fedhii dhabanii turan. Ministeera muummee Hangaariidha Viktor Orbaanan yeroo waliigaltee kanaaf mariin taasifamaa jirutti ejjennoo cimaa agarsiisanii kan turan hoggaa ta'u, koomishiniin Awurooppaadhaan miseensota gamtaa Awurooppaa waliin waliigaltee sirrii ta'e taasisuu dadhabeera jechuudhaanis qeeqee jira. Dhimma inerjii baay'ee dhimma bilbiltuudha kan jaan Viktor Orbaan nuti qoqqobbichi dura furmaata erga lafa kaawwannee booda akka ta'u feenas jechuudhaan kan dubbatanii turan. Haa ta'u malee kana wajjin ol qabatee rakkoon guddaan Raashiyaa irratti buusuudhaaf Awurooppaan fudhatte kun Awurooppaa mataa isii irratti illee miidhaalee garaagaraa geessisuu mala sodaan jiruus gamanumaan gabaasota miidiyaalee hedduu gubbatti mul'achuu danda'ee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii fi oduun saatanaaf qabannee dhiyaannee hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa oduu fi sagantaa itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.